dhugaadha raajii koo dhugumette raajii. Elaabe maqaan kee zariu. Sirii mana birruma keessa yaa. Zariu maggaariin jedhama. Nabeetta waaqa koo nabeetta siluma. Ila so abba wanatti haadha manaa kee wajjin wal goontu. Wal jeetu. Dhugaadha. Nagugubdeetti raajii koo andur gara fakkaata. Ishee daaraadha godhe. Hiiki moonaan jettaa waaqa. Nafuruu fettaa. Ilaamee abbaan kun waan itti agarsiisa. Ila ammati manatti keessa jiraattu kan kee mini kiraayidha. Dhugaadha gireeffadheen jiraadha. Yes. Amma biriidatti dabalee dura 800 kaffala amma 500 gashi. Rakkina koo hunda isaa beektu. Isumayyuu ibsaan manatti keessaa hin babbaddi. Dhugaadha ibsaa maaliin jira? Afrikaa waachaa tokkoon ilaalle. Sirra darba. Abeet. Rakkina kee kana ni raaffattan jedhe. Abeet. Hai. Hela. Ilaamee baakuu waan itti agarsiisa. Ameen. Wanta yaadde. Ameen. Wanta karoorsite. Ameen. Shira ragataa. Ameen. Ameen nama abdee rakkachaa ta'eeti. Mana maaliin qaba? Mana kan shimmiidhaan ta'e jedhe. Ameen. Naafa ta'u. Fudhadheera. Haadha manaa kee. Naniiga shoo. Ameen. Mee jala naa godhaa galga'e. Jala naa godhaa. Awwalu faatu maqaansa. Harka keessaa. 20 level. That's a strange one, and Allison has to head it, and he's done that very purposefully. It's good work from the goalkeeper. Really confusing situation. Kinley's down. Allison certainly got the ball. In by Callahan. Read there by knock-up. That's what a modern goalkeeper can do. How about that? A strange one, and Allison has to head it, and he's done that very purposefully. It's good. House music. It's good to I can marry you because you are beautiful. Your idea is good to I can marry you. I love you very, very well. I love you, my girlfriend.